Amma biyyoon addunyaa kanarra jiran dubbii kee dura kaasuudhaaf amma North Africa kan horoo fudhannu biyyoota addunyaarra jiran kan horoo amma haala amma laallu kun baay'ee geeddarameera. Garuu translation yookaan immoo macaafa qulqulluu hiikuun kun akka kristinaan biyya tokko keessa turu. Akka kristinaan biyya san keessatti bara baraatti cee deemu hojii irratti waan dubbate waan ta'eef dubbii guddaa akka ta'e hubadha. Kanaaf kanarratti waa'ee expansion yookaan babal'ina kristinaa irratti waan translationii kun gahee ni qabu waan tokko tokko otuu kaafne gaariidha jedhee yaada. Isa dura garuu waan tokko anan sii kaasuu barbaadu wanni nama yaadaa ture maali? Namoonni gaafii adda addaa qabu sammuu keessaa. Waa'ee aadaa fi waa'een kristinaa baay'ee nama walitti jalaa bu'a. Namoonni tokko tokko aadaa isaaniitiin waaqeffachuu barbaadu, afaan isaaniitiin lallabuu barbaadu, afaan isaaniitiin dhagahuu barbaadu, afaan isaaniitiin dubbachuu barbaadu. Waldaa keessatti walitti bu'iinsa akkasiin arga bakka baay'eetti. Kun afaan Amaaraa dubbataa, kun afaan Oromoo dubbataa, kun afaan Walaayittaa dubbataa. Namoonni wajjin ture kun afaan adda addaatiin dubbachuu irratti waldhaba adda addaa keessa yeroo seenuun arga. Kanaaf aadaanii konfiliintii qabaa wangeela yookaan kristinaa wajjin jedhu si kaasuun barbaadan. Kun waan guddaadha garuu na gaafachaatii jirtu waanuma guddaadha. Nuyi waaqarraa ergaa qabna malee aadaa waaqarraa dhufe garuu hin jiru. Aadaan nama tuume ergaan immoo waaqaa dhufe. Ergaa waaqarraa dhufe kana aadaa nama keessatti babal'isna ergina jechuudha. Innis garuu sama godhe. Kun garuu baay'ee irratti hubachuu baay'ee irratti ilaaluu waan qabu kana inni qaba. Waan guddaadhaan kaastee aadaan bal'aadha waan bal'aadha. Namni akkamitti ba'aa namni akkamitti waan hundaadha aadaan jechuudha. Akkamitti dubbataa akkamitti waliin galaa akkamitti wajjin jiraata kana hundumaa fudhatu waan baay'eedha. Macaafa tokko jira Jesus in culture, Jesus in the culture, and Jesus again is culture jedhu tokko jira. Garuu warri nu argaatee jiru kanallee odoo isa noodhanii baay'ee isa argatanii waan guddaa qoda ta'eefu garuu nama dhibbisneetuma gara afaan itti fudhanna akkuma part of the culture is language qoda ta'eefu gara afaan itti kaasna qoda gara afaan itti kaasne afaan hundumaa waaqni hin dhagaa jenneerra maaliif waaqni afaan namaa taasaa jenneerra afaan hundumaa immoo waaqni hin dhagaa amma odoo waaqa afaanuma ingiliffaan soon itti dubbise dhageenyis ingiliffanaan galuu hin jedhuun ingiliffa gisee haasofne comfortiin arganna maaliif seete amma tenshinii baay'eetu jira tenshiniin kun maaliif walii galuu dadhabe namni yoo jenne tenshinii baay'eetu jira external tenshinii kanaan dhufeetoo baay'ee baay'isii si godhu akkamitti ilaalta kan hundumaa jedhe isa baay'isii si godha malee walaayittaadhaan afaan walaayittaatiin hoo waaqa kadhatte jijjiiri kana afaan oromootiin hin jedhu maaliif waaqni walaayittaas oromootis Sidaamatis, Angoofatis, Gaamotis, Daawurootis, Koontaa, Ooyidaa baay'ee kaasuu hin dandeenya. Kana hundumaa kan Itoophiyaa keessatti gisee fudhanne jechuudha. Haala alaatti soo fudhannee afaan Jaappaanitiin akkamitti nuti dubbattaati Ingiliffaan itti dubbatu hin jedhu waaqni. Okay. Amma adda addaan laaluun nurra jira. Nuyi ergaa waaqa qabna, divine message qabna. Divine culturing garuu hin qabnu. Culture is man-made. Kana irratti walii galuun nurra jira. Okay. Amma ergaa nuyi qabnu kana ergaa waaqaa kana aadaa nama keessatti
dabarsineetoo geessisuutu nurra jira jechuudha. Kana akkasitti odoo fudhannee waan gaarii dhadheetani. Offendii wal gochuun nurra hin jiru. Offendii ati amma ani xuuxxoon na gadhiisise buddeena. Ammas ganamallee gizeen ka'e buddeenuma nyaadha kursiidhaan akkasumas natti tola. Ati immoo mee daabboo nyaatta. Ati maaliif daabboo nyaatta akkana maaliif buddeena nyaadhu wal loluun nurra jira. Waan barbaanne kana goone wajjiinii taanee gooftannoo waan tokko nu godhe achitti immoo bakka adda addaa jedhamu kana bakka hin jirru sanitti mootummaa san akka achi keessa seenu nu godhee to'e kanarratti wal loluun nurra jira. Kuni garuu akka amantaa kiristaana keessa warra jiru elementaryidha dheetan. Elementaryidha. Kuni wal loluun nurra jiru konfliktii kaasuun nurra jiru. Amaariffaan maal jedha? አይመጥነንም because of culture ባህላችን የተለያየ ስለሆነ መጣላት አይመጥነንም ኩኔ ከና ስሪት ነው ቀበቹን ዱረ ጅራ ማልፍ ሴቴ ጎፍተን ከኛ አዳ አፋና አዳዳን kan dubbannu kana walitti nu fuudhee nu fayyise mootummaa adda addaanii kililiin nu kennine mootummaa tokko nu kenne isatti goda seenufu kana asabuun nurra jira kana sammuu keenyatti qabachuun nurra jira kun elementary dheetan dubbadhaan baay'ee waan dubbii duraatti tun deebiin dura asirratti wanna tokko wanni nan mention godhuu barbaade maali amma dubbii guddaadhaan anti dubbachaa jirtu namni yeroo baay'ee amma baalaansii dhaba yookaan divine message dubbii giddu galeessa waa'ee waaqayyoon itti kenna kana irraafate kiristaanummaa isaa irraafate sababa adda addaatiin yeroo diraayinuuf ta'u karaa adda addaatti yeroo deemu dubbii guddaa irraafata. Wallabbiin achirraa dhufa. Walitti bu'uun achirraa dhufa. Kanaaf yeroo hundayyuu kiristaan irraafachuun kan irra hin jiraanne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin fayyuusaa. Ilmoo waaqayyoo ta'uusaa. Obboleessi keenya Jaapaaniin Ingiliiz gurraacha adii dhiira dubartii xiqqaa guddaan namni keenya namni Kiristoos fayyu obboleeyyan keenya. Ijoollee waaqaati. Citizenshipin keenya as miti. Kanaaf waaqayyoon akkaataa waaqayyoon itti nu laalu nurra jira. Wallaaluun nurra jira. Namoonni yeroo baay'ee kanarratti wal dhabu. Of course akkaataa dura ibsaa turte aadaadhaan waan nutti dubbate. Aadaa saba tokko kabajuun barbaachisaadha. Gooftaan keenya kabajeera. Aadaa Israa'el kabajeera. Aadaa saba biraa kabajuun nurra jiraata. Maan meedhiidha akka hojii jette. Divine miti kan uume aadaa maal aadaan guddachaa adeemaa. Jijjiiramaa adeemaa bara. Divine message hin jijjiiramu hin guddatu hin xiqqaatu. So kanaaf namoonni akkaataa kanaan akka hubatan gochuun waldaa keessatti wal dhabiisa adda addaa kan arginu. Rakkina adda waldaa keessatti namoota wajjin yeroo haasoftu. Easily namni politicize godha waan haasaa. Kuni kiristaanaaf hin ta'u. Ayimaxxine akka afaan Amaariffaatiin dubbatu kiristaanaaf kuni baay'ee salphina guddaa. Maaliif kiristaanni wannoota gara biraa wanni baay'ee wajjin hojjennu otoo jiru sababa addunyaa kanaatiif wallollee barri keenya dhumuun irra jiraatu. Waaqayyoon bara nuu kenne bara bareedaa bara jireenyaa bara ittiin gooftaa keenya ittiin tajaajilu wal dhabbii adda addaa namoonni nama waldaa keessatti baay'ee garaan isaanii walitti hiikkataa miti. Kun abalurraa dhufee kun abalurraa dhufee kun kanaa dhufee kun waan jedhamuuf waldaadhuma tokko keessatti jaarsolii gidduutti rakkoo baay'een argaa faarfattoota gidduutti rakkoo baay'een argaa. Kanaaf kuni waldaa keessatti yeroo jiraatu waldaan hidhamteerti jechuudha. Akeeka seexanaa jalatti kufteerti jechuudha. Waaqayyoon kanaa miti kenna. Kanaaf obboleessi keenya alamuun afaan Oromoo dubbata yoo ta'e abaluun tokko afaan maalii dubbata yoo ta'e obboleessa keenya. Kanaaf obboleeyyan keenya dhiiraa ta'uu dubartii. Kanaaf akkaataa kanaan aadaa keenya mana keenya keessatti saba keenya keessatti itti fayyadamu ittiin gammadu waaqayyoon immoo kana hin haalle rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Aadaa saba biraa kabajuun aadaa faranjii kabajnee wajjin jiraanna. Aadaa warra maalii kabajnee wajjin jiraanna. Kanaaf aadaa keenya nama wajjin jiru kabajnee wajjin jiraachuun rakkoo maalii qaba. Kanaaf dubbii guddaa nuu kaaftee waldaa keessatti rakkoo akkasii uumuu qaba jedhee yaadu ani kuni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Mee dubbii gara biraa amman kaasaa turre waa'ee expansionii kana haa kaafu. Mee waa'ee isaati irratti waan nu kaaftu waa fakkeenyaaf amma translationiin kuni wangeela babal'isuu irratti of course kaasaa dhufneerra. Mee akka tooppikii kaaftee asirratti wani hundeeffamaa. Asirratti maal seete Girmaa waan guddaa kaasteeti garasitti
gara aadaatitti na fuudhaa jirta. Cross cultural communication jedhamu tokko koorsiin tokkollee kan kennaatii jiru ayyuu. Cross cultural communication jedhamu tokko you cross the culture. Cross cultural gootu biyya fagoo dhaqxeeti miti. ምንድን ነው your neighbor. ollaake amma ollaanke si kaasuu hin danda'a. Mana isaaniitti nu waamanii sirna qabaniyyuu dhaqne gisee dhaqnu qooccoo nu dhiyaate. Qooccoo ani gisee daama ta'ee argeetu hin beeku. Amma qooccoo baay'ee jaaladha. Ollaakeetti nyaadha. You know, amma maaliin gochaa jira jechuudha. Aadaa kiyyaa ba'ee aadaa isaanii keessatti seenaa jira jechuudha. Isaan immoo gisee mana keenya gisee dhufanii ani garuu akkuma beektutti waxiin daaqqootii isin hojjetama. Cuukkonis hin jira. Adda addaatu jira. Isaan immoo gisee dhufan isaan nyaatan. Okay, isaan keessummeessan jechuudha. Amma isaan maal gochaa jiranii? Culture crossii gochaa jiranii. Amma nuyi maal lanni dhubeessite culture ollaa keenya jiru san crossii goone respectii goone kabajamne isaanis keenya kabajanii wajjin taa'uu naan dadhabne. Amma akkuma maal seete aadaa Ameerikaa odoo fuuteessitti eenyu siin lola eenyu si wajjin siin lola inni fagoodha ka cross cultural gisee wannoon gisee sammuu keenyatti assabannu kana hulluu assabuun nurra jira kuni garuu akka wajjin taanu nu godha na kana gara gaaffii keessan deebi'a expansion kana irratti bible translationiin maal hojjechaa jira global level fi biyya keenyattis maal gochaa jira jedhame akkuma beekamutti the most translated and the most the best sale in the world jedhamu መጽሐፍ ቁልቁሉudha. Afaan baay'eetti jijjiirame afaan baay'eetti hiikame መጽሐፍni kam yoo kitaabni kam yoo dhame መጽሐፍ ቁልቁሉudha. Global jechuudha. Kanaafuu መጽሐፍni kun qoda jijjiirameefu afaan baay'eetti jijjiirameefu kiristaanni babal'achuusaa okay quality na nambirata isarratti waan baay'ee ta'ullee hin dandeenya kristinaan kun garuu wannoo miti keessummaa miti bakkuma feeyoo dhaqxe kristinaan keessummaa miti amma inuma beekama maaliif matsaafni isaa jira bakkuma hundattuu argachuu dandeecha duratti illee kaassettaayyuu ingiliffarraa amma virginii digdama darbaa inta hanqabu የተለያየ ቨርጂን አዳ እንጀራ ይችላል ስቲል እንግሊፍ ታየችውላ ዲፈረንት ሌቭሊ አፋንሳኒ ወረ እንግሊፋን ሂከኒ አነ ብራትቲ ነው ጀተኔፍ አፋንሳኒ ሞ እንግሊፍ ሞ ገራ መና በርሲሰቲ ወራ አርገቱ ፊ አባን ብራ ሂከኒ ፈከሱመቲ ማሊፊ ከኑንዱማ ነው ጀተሞ ጀነ ኤርጋን ዋቃ ኩኒ አከሳኒ ጋውፍ ሰኒፉ ኢምፓክቲንሳ baay'ee jechuudha. Kristinaan amantaan kristaa kun gisee kana bakka hundumattuu hin beekama. Kuni garuu waan positive impact qaba jechuudha. Lammaffaa gara biyya keenyatti deebisne amma dhiyoo kanallee wanna ta'e garuu seena keenya kristinaan akkamitti amantaan kristaa akkamitti Itoophiyaa keessa seenee fi matsaafa qulqulluu hiikuun maal faayidaa contribute maal godhan jedhu kana tokko illee kaasnee irraayyuu amma gisee dhiyootti illee footaam waan tokko waan ibsuun irra jiru maali amma afaan 32 darbaatu jira Itoophiyaa keessatti. Kana keessa መጽሐፍ ቁልቁሉን afaan adda addaatti hiikameera jechuudha. Afaan 32 keessa afaan 37 darbaan hiikamee jira jechuudha Itoophiyaa keessatti. Kuni garuu maal gochaa jira jechuudha kristinaa babal'isuudha faayidaan isaa waan baay'eedha waan guddaadha jechuudha. Waan tokko kaasullee akka narra jira. warra maalee jedhamu tokko jira. Maalii miti maaleedha. Maalee asuma Itoophiyaa keessa Dabub Oomoo kee akka jira. Saba tokko
baay'eedha figuriidha noonni akka kuma 50 hin darbani. Macaafa qulqulluu hiikneef word for the world din gisee jalqabu Itoophiyaa keessatti tajaajila isaan jalqabe achitti mishinariin tokko dhufee waaqni itti dubbate achi dhaqeetti warra kana jechuudha yaa kana amma agarsiisuu hin dandeenya kun gisee macaafa qulqulluu sun eebbifamu waan itti fudhatame yaa amma achitti gisee Kristinaan achitti seene waggaa 1953 irratti gisee garuu seeneeti hin babal'anne maaliif hin babal'anne Kristinaan an fudhataatu jiruyyuu warra Amaariffa beeku jechaadha maaliif Amaariffa moo beeku so warra gisee san garuu nama xiqqoodha bakka magaala keessa hin jiru malee warra baadiyyaa hin beeku gara baadiyyaa ittoo dhaqxe baay'uma isaan dhibaa ture warra wangeela lallabsani gisee macaafni kun garuu hiikame gara afaan isaaniitti faayidaa maaltu argame yoo jette faayidaa baay'eetu argame tokko afaan isaaniitiin macaafa qulqulluu hiikneef kennineef mootummaan zoonii isaan irra jirullee baay'uma gammadan gammaduu bichaa miti hoo Kristinaa amantaa Kristinaa itti himtes si dhaga'ama Amaariffaan Ingiliffaan waan biraatiin miti kan itti himtu afaan isaaniitiin itti himtu afaan maaliitiin itti himtu kanaafuu macaafichi projektii translationii kanaan wal qabateetu nama baay'eetu gara gooftaa keenyatti dhufeer jira waldaa baay'eetu ijaarramee jira. Kanaaf erga macaafni qulqulluun afaan isaaniitti hiikame booda waldaa baay'ee dhaabatee nama baay'ee gara gooftaa keenya dhufee naan jechaa jirta. Kana lakkoofsaan hubachuu dandeenya? Lakkoofsaan illee hubachuu dandeenya. Amma figuriin arganne maal seete akkuma sitti himte waggaa 1953 irratti amantii Kristinaa bakka san gahe. Gisee amma 1953 amma 1989 irratti waldaan dhaabbatee jiruyyuu figurii irra gisee dubbannu waan xiqqoo takka 12 illee hin darbu jechuudha. Baay'ee xiqqoo. Amma waldaa meeqatu dhaabbatee yoonaan jette waldaa 52 darbaa dhaabbatee jira. Yeroo gabaabaa keessatti. Yeroo gabaabaa keessatti. Kana keessatti maali scripture engagement hin jennu tokko program. Bara kam eebbifame kuni sorry bara. Kuni amma gara lakkoofsa keenyatti odoon ta'e lakkoofsa. Safaranjiiti okay. Kuma 2016 macaafni afaan isaaniitti warri dura hojjetamaa ture. Hundumtuu waan itti dhume jechuudha. Naagaleera hojjetamaa ture dhume. Kakuun haaraa suni tureeraan noodhe. Dhume. An full baaybiliin itti eebbifame 16 garuu erga wanni kun jalqabame walumaa galatti ogaame kata. Translation projecting kun 1989 irratti jalqabame. Okay. Kuni akka Awurooppaa lakkoofsa Awurooppaatti. Okay. Dhume immoo 2016 irratti dhume. 16 irratti dhume jechuudha. Kanaaf waldoota baay'ee fudhate. Yeah, of course. Waggaa baay'ee fudhate. Macaafa kana. Maaliif seeteen kun baay'ee fudhate? Kaaraakteriin qabanuyyuu Fidel Qaratsaan jedhu kana numatutti hojjeteeyyuu organizationii keessa jiru kana itti hojjeteeyyuu waggaa baay'ee fudhate. Okay. Kakuun haaraa garuu noodhe distribuutiin godhame tureera. Okay. Inni tureera noodhe distribuutiin itti godhame. Saniifuu namni gisee jijjiirramu 2016 asitti miti. Yaa naagaleera yaa. Maaliif projektii kana keessa maaltu jira scripture engagement jira. Okay. Namni gisee afaan isaanii baratanu akkamitti dubbifama hin dubbatanii akkamitti barreeffama akkamitti dubbifamaa jedhamu kana garuu leenjii kennuuf sirra jira treeningii kennaaf gisee kenneef dur garuu caalaa cuubee cabbaxa abbabee bassoo bal'aa jenneeti miti barannoyyuu amma gisee isaan baratanu garuu cuubees isaan hin qabsiisnu gooftaan nu fayyisa waaqni nu jaalata kana kanaan barachaati ta'e dhaqan dubbisan afaan isaanii jechuudha. Kuni maal isaan godhachuudha amantaa kiristaanaa
oduma wannoon jedhin oduma isaan baay'ee isaan dhibin hubachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu nama baay'ee fiigarii isaa exact fiigarii isaa nama meeqaan jijjiirame gara kiristaanitti dhufe jedhu kana garuu dubbachuun baay'ee nama dhiba gisee riizii baay'eetu jira wajjin ta'u akka akkas hin taanes nama kuma baay'eetu waldaa baay'een kuma baay'eetu gara gooftatti dhufeera. Exact fiigarii san hin dubbisne maaliif jijjiiramuu jira. Saniifuu kuma baay'eetu. Waldaa baay'eetu dhaabate. Waldaa 12 ka'eetoo amma 52 ga'e jechuun maali almost waldaa 40tu dhaabbate jechuudha. Baay'ee. Gabaabaa keessatti. Maaliif seetee afaan isaanii taasoftaa, afaan isaaniitti isaan barsiisaa, afaan isaaniitti irratti akka babal'atuuf itti wannoota xaaraa jirta. Saniifuu gisee itti himtee namni si dhagaa. Kanaafuu translationiin waan baay'ee hojjeta jechuudha. Kuni amma warra agarru amma waan argaatee jirru. Wanni sababaalee maalee garuu inuma wannochaa dabalaa itti deemanii miti. Illee gisee hin jiraanne yoo gooftan keenya hin dhufne warri dhufu kana the coming generation is kuni qulqulluun isaan eega jechuudha. Bu'uurri kaameera waan guddaadha. Kana hundaadhaan waan faayidaan isaa waan baay'eedha jechuun. Intina irrattis hojjechaa jirtu natti fakkaate naannoo Gujiitti. Gujii irrattis hojjechaa jirra. Amma dhiyootti hin eebbifamannis almost dhumeera. Publishing process irratti. Kakuu moofaaf kakuu haaraa lamaan immoo tokko irratti hojjechaa jirta. Lachuu irratti. The full Bible ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። amma gisee dhiyootti illee innis eebbifama. Kakuu haaraa I think distributii godhameera. Amma full Bible-dhaan noo kennu. Walumaa galatti macaafa guutuu. Macaafa guutuu isarratti amma itti eebbisnu jechuudha. Hojii guddaadha. Gara biraattis akkasumatti hojjetaa jirtu. Gara biraattis akkuma siin jedhee hundumaa asuma irratti garuu dubbisuun irra hin jiru. Afaan 24 irratti hojjechaatii jirra. Amma dhiyootti immoo itti dabaluun jirra. Akka 27tti illee guddachuun jiraata gisee yeroo qoobota jechuudha. Dabaluudhaaf yaada jira. Inuma dabalaa jirra. Amma maali mishiniin keenya macaafa qulqulluun afaan Itoophiyaa keessatti dubbatamu hundumattuu hiikamuutu irra jira jennee. Taargeetiin keessan. Taargeetiin keenya isa. Kana garuu waan hojjetu nu bichaa miti organizeeshinii keenya bichaa miti organizeeshinii baay'eetu jira. Israa'eliin jira, Wycliffe Itoophiyaan jira, Bible Society Itoophiyaan jira baay'eetu jira. Akkan irratti hojjechaa jiru. Waliin hojjetu. Walumaan hojjennaa, walumaan mari'annee hojjennaa kana. Waan guddaadha kun amma biyya keenya keessatti asirratti dubbachuu wanni barbaachisaa ta'e tokko jedhee ana yaadu buleessa keenya lamu akkuma dubbii kan dubbachaa dhufne biyyi kun argitee afaan baay'ee dubbata namni biyya kana jiru. Maybe staastikisaa exactly harkaan qabaachuu baadhe 82 jedhama. Sanii ulaa ta'u. Wanni barbaachisaa ta'e tokko kiristaanaaf yookaan biyya kanaaf maalidha? Namni afaan isaatiin akka dubbatu baabilii harkarraan ga'udha. Amma biyya Chaayinaa keessatti biliyoona meeqa ta'uuf wangeelli afaan isaanitti hiikamee bakka tokko xiyyaararraa gadi darbamaafii jira. Rooppilaanirraa gadi jechuudha. Akka hubatan, akka fayyan, akka hubatan waaqa kana hojjechaa jira. Biyya keenya keessatti namoonni afaan isaaniitiin afaan hiikkataniin wangeela yeroo dhagaan salphaatti hubatu. Waaqayyoon immoo salphaatti isaanitti dubbata. Karamiin dubbata gara dubbii isa barreeffame. Kanaaf waan biyya kana keessatti karaa kana godhamaa jiru namoonni argitee ija siyaasatiin pirootestaas gochuun asirratti illee dhufuudhaan mala hojii keessan irratti illee hagam akka ta'e waan beekuu baadhe isinan hojjechaa kan jirtan dubbii waaqayyoo divaayinii ergaa waaqayyoo dubbii waaqayyoo kan namni hubatu bara Israa'elitti waaqayyoon dubbate Abrahaamitti dubbate Museetti dubbate uummataan dubbate namatti dubbate afaan Giriikiitiin dubbate afaan namni dhaga'uun namatti dubbachuudha kan barbaadu. Kanaaf saba maaliitti waaqayyoon dubbachuu kan barbaadu afaan isaan dhaga'anii. So kuni miningi addaa qabaachuu hin danda'u. Hiika addaa qabaachuu hin danda'u. Hin barbaachisus waan biraatiin namni gara biraatiin ilaaluudhaaf. Kanaaf karaa sirrii ta'een hubachuun barbaachisaa akka ta'een hubadha amma hojii keessanis haa ta'u. Asirratti wanti itti dabaluu barbaadu Paappayaa Giinii jedhamu kana
afaan baay'een hin jiru biyya keessa jiru achi. Ishiin biyya xiqqoodha. Afaan 700 oliitu achi jira. Dubbata. Biyya xiqqoo keessa. Sanichi ta'aniit Hindi hin jiru. Achi immoo dhufee asuma Afrikaa keessatti Naayijeeriyaa keessatti hin jiru. 500 dubbatama. Amma translationiin baay'uma hojjechaa jiran. Isaan akka naashinaal laanguweejii godhanii ta'u ittiin illee fayyadamaatii jiran Ingiliffa akka ta'e. Akkasuma ta'ee lookalii gizee lookal irratti gizee wannocha yaadaa qaban garuu macaafa qulqulluun hiikamutti sarara lookal irratti jedhanii 300 afaan 300tti amma jijjiiraa jiran. 200 irratti ganaa hojjennee ta'u akka waggaa 20-50 irratti kana fixuun nurra jira dheetu hojjechaa jira. Anuma biyya keenyatii miti hojiin kun jechuudha. Maaliif waaqni afaan namaa taasaa jenne malee afaan Itoophiyaawwan haasaa hin jenne. Kuni biyya keenya keessatti bichaa odoo hin ta'in biyya addaa biyya alaatittis biyya adda addaatti sanuma hojjetamaatii jiru. Proofiyaan godhame saayintifikalee riisarchiin itti hojjetamee too proofiyaan godhame. Namni amantii isaa wanni isatti dhagahu kana wannoo jechuudha kominikeetii itti godhamuu qabu afaan ittiin hiikan jedhamu kana biyya keenyatti miti. Politisaayizii odoo gochuun nurra hin jiru jechuudha. International principle jechuudha. Waan tokko wanni nani amma yaadu namni keenyallee namni nu dhageeffatu dhaga'u mee barbaachisaadha jedhanii yaadu buleessa keenya dubbii guddaa tokko otoo dubbatiin otoo irra darbuun kan nurra hin jiraanne biyya keenyatti amma rakkoo wangeelaa kun baay'ee rakkina adda addaan arga. Kiristinaan baay'ee namoonni gara tokkoon gaarummaa isin hojii hojjetantu jira. Gara biraatiin immoo namoonni amma discouragement guddaa yookaan baay'ee haala antinaatu jira. Tokkoffaa namoonni gara gooftaatti dhufuudhaaf waldaa keessatti waan argamaa jiru. Nabii jedhama, hawaariyaati jedhama, maali kunoo ergaa adda addaa jedhama. Waldaa keessatti bakka adda addaattis waldaa hoogganaa waan jirtu waan baay'ee beektu. Namoonni kontekstii amma isin translate ittiin godhan kana ala waldaa dhaabuudhaan horii walitti qabuudhaan qabeenya adda addaa uummachuudhaan biyya keenya keessatti argitee fakkeenya gaarii miti bakka tokko tokkotti waan argitu guutullee yoo ta'u baate kanaaf namoota akkasiitiin namoota bakka adda addaa waaqayyo maallaan jedha waaqayyo achitti maallaan jedha waaqayyo achitti maallaan jedhanii dubbii isaanii kana barbaaduuf asii achi deeman baay'eetu jiru baay'ee si gaddisiisa kuni akka kiristaanatti yeroo laaltu waan asirratti maal jechuu dandeenya. Kunis waan guddaadha. Kunis waan guddaadha. Kanuma kaasuun irra jira. Gooftaa Yesuusitu maaltu sitti beeksise eenyutu sitti akka fudhattu si godhe yoo jette kana. Macaafa qulqulluu kana. Kuni ol kaasne kunuma ol jechaa deemna. Kana gadi keenyetoo hanan biraatti jijjiirre kufaa jirra. Kana maal asirratti politisaayizii akkan godhamne kunis waldaa politisaayizii waldaa akkan taane maaliif waaqni karaa adda addaan namatti akka dubbatu hin beekna. Akkamitti jiraachuu akka ta'u akkamitti qulqulluu deemuu akka irra ta'u akkamitti eebba waaqaa argachuu akka danda'u garuu waan sitti hime kana. Nabiyyiin hawaariyaan akka jiru nutti hime kami kana. Kana dhiisne too jira jedheetu waan inni nutti meesan barbaadu hoo deemne ganduunti too ቅርንጫፍ እንደ መፈለግ እንደማለት ነው. Haadhoo dhiisanii ilmoo barbaadu. Ilmoo barbaadu jechuudha. Amma inni garuu waan guddaadha. Waan guddaatti dubbachuu walitti mari'achuun nurra jira. Baay'ee sodoon aariin walitti dubbachuun nurra jira. Waan guddaa tokkoon jechuun nurra jiru maali? Hankana caalu hin jiru. Kuni kan dumaa hin caala. Kana han waaqa nuu ibse. Kana waaqni maal barbaada? Waaqni maal jaalata? Waaqni maal jibba? Waaqni maal fakkaata jedhee nutti waaqni kana fakkaata jedhee namni ija isaa uffatee sitti himu barbaadu sirra hin jiru. Waaqni maal barbaada? Waaqni si maali? Waaqni ana maali? Ani waaqni abbaa kiyya jedhan jedhu maaliif eessaa fuudhetani? Kanatu natti hime. Waaqni nama fayyisan jedhee natti hime eenyu? Kanumatu nutti hime. Akkamitti nama fayyisa an jedhu sanis kanumatu nutti hime. Amma kana gaa waaqni garuu waanuma tokko saggaa sixootaan jennu kana adduma addaan kenneera isa rispeektii goone
isumarratti kana dhiisnee sanuma goo barbaannus kunis garuu waan tokko nutti meera of eegaa nuun jedheera. Waan fakkaatu dhugaan fakkaatu kana hin dhufaan jedheera. Maatiyus wangeela Maatiyus keessatti boqonnaa 7 keessatti utuu dhagnee toonnoo inni nutti himaa jira. Na of eegaa suni waanuma guddaa miti. Suni ijoollee taataniittu. Sani waan guddaan. Ani ijoollee waaqaa taanirraannaa ijoollee waaqaa akka taane immoo nutti hime kanuma. Kuni baalasa mindina authoritative no angoon qaba guutuu qaba kana dhiisnee too hanan biraa hoonotti enne sorry to say amantii keenya jijjiirra jira jechuudha. Mikaatum amantiin keenya ittiin sheeppii godhamu kanaan. Kana dhiisnee too hanan biraati irratti yoo rarraane hanan biraati irratti yoo of qabne abdiin biraati irratti yoo of goone garuu dogongora guddaadhaan itti fakkaatee ofumatti deebinee waaqas kadhannee macaafa keenyas banannee dubbisnee inni maal luun jedha. An jedhu kanas dhaga'uu baruun nurra jira. Kunis waanuma anuma sobaa fi anuma cheating akka godhamne of eeguu isaanirra jira malee garuu warri dhugaanis inuma jiran. Dhugaanis inuma jiranii garuu ka translationii wajjin akkamitti akka wajjin deemu se'uun beeknes. Kuni garuu maaliif kan hundumaa amma macaafa qulqulluu hiikuudha waggaa 12 amma waggaa 15 sitti fida. Kana hundumaa keessatti involvii godhu warra involvii godhu kana sitti meera expertiin hin jiranii warri hiikun hin jiranii afaan dubbatu uummanni afaan dubbatu hin jira kun hundumtuu involvii godha san bichaa miti nama baay'eetu kana kuni akka harka keenya ga'u nama baay'eetu kana duuba jira finaansii warri wannooti jedhu supportii si godhanii hin jiranii expertiin hin jiranii publishing processii kana keessa gidee deemu namni hin jira kun hundumtuun keessa deemu maaliif ergaan kuni ergaa waaqa odoo irraa hin qatin odoo ittiin dabalamin odoo walitti makamin akka nutti dhufuufi inni nu kana hundumaa hojjetamee nu bira dhufee kana dhiisnee warra walitti nu jala maku warra walitti nu ala wannoo jedhu keessa oo deemnu ta'e garuu inni badii baay'eedha badii guddaadha dheetan jira waaqni garuu nu waaqarqaa dubbii guddaadha akkaatu jettee translationii keessan kan hojii keessa wajji walitti dhufeenya qaba kanaaf akkaataan itti macaafa kana hiiknu akkaataa macaafa kana hubannu dubbii guddaa akka ta'e asirraa argina dubbii keenyallee kan fidnu kanumaani maaliif asirraa fiigna hoo ta'e asirraa gorra hoo ta'e karaa jallaarra jirra karaa dogoggoraarra jirra expansionii wangeelas karaarra jallata kanaaf kun barbaachisaa akka ta'e dubbii waaqayyo nama tokkotu maal jedhee waaqatu gara keetti na ergee sitti dubbachuun dhufee jedheetti dubbata waan ati natti dubbatu baabilii keessatti barreeffame dhugumaa jedheen argitee kanaaf akkaatam dubbii waaqayyootti hubannu kuni kennaan adda addaa jiru kuni haala amma jiru kuni dubbiin isaa karaarra bu'u kan irra jiraatu sheebdi ta'uun kan irra jiraatu akka dubbii waaqatti akka wangeelatti akka sagalee waaqattoo ta'e malee rakkoo guddaa akka qabu nutti maa jirta. Garuu the word for the world leading kun amma hojii baay'ee akka hojjetaa jiruun sirraa hubachaa jira waaqayyoon isinillee haa eebbisu namoota si wajjin hojjetanillee waaqayyoon haa eebbisu biyya keenyaaf abdii guddaan uummata biyya kana keessa jiruuf abdii guddaan wangeela babal'isuuf hojii guddaa akka waan baay'ee nurraa hubatan hubachuu dandeenya. Waaqayyoon akka biyya kanarratti waan guddaa hojjechaa jiru maal waan practical ta'e hojjechuun baay'ee barbaachisaa akkanumaan dubbii amma wanni isin hojjechaa jirtan dhaloota waan darbaa jiru. Kanaaf akkaataa dhufaatii kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos illee akkaataadhuma kanaan akka eenyuun isirraa hubachuu barbaada sirratti wanni nuun jettu jiraate kanaan dubbii keenya xumurra. Kanatti illee garuu akkamitti translationiidhaan walitti dhufa naan jette nuyi tajaajilli kenninus hundumti keenyaa'u amantaa kiristaana keessa hin jiru tajaajila warri kennaatii jiru hundumti keenyaa'u waan guddaan tokko fokasiin keenya tokko gooftaan keenya deebi'een dhufa an jedhu kana. Ergaa Phexroosii lammaffaa irratti boqonnaa 3 lakkoofsa 8 amma 12 irratti waanuma dubbatu tokkotu jira. Gooftaan keenya akkuma dhaqa ittiin deebi'ee dhufa jedhee to'an abdii isinii kennu san hin hafne. Lakkoofni keenya fi lakkoofni isaa adda addaan nu biratti tokko hin ta'e isa biratti kuma hin ta'e nu biratti tokko jedha. Adduma addaan lakkoofsi silleetiin keenya adduma addaan jedhee nutti hima. Saniifuu maal jedha namni tokko illee akkasatti deebi'uuf
jedheeti tura malee turuu barbaadeetii miteen turuu jedha. Akka inni dafee dhufu bargochuu barbaaddan jedha. Wangeela kana lallabaa namni akkasitti deebi'u. Qulqullummaadhaan taa deebi'a akka inni dafeetoo dhufu. Amma inni an turaatii jiru kanaafi nuun jedha. Translationiin kun egaa garuu miishiniidha siin jedheera. Amantaa kiristaanaa nama hundumaafuu ergaan keenya nama hundumaafuu ergaan waaqaa nama hundumaafuu akka ga'uuf yan hojjechaatee jiru. Kana gurii gizee hojjenneetoo hundumtuu dhaga'e garuu wangeela kana hundumtuu gizee dhaga'e gooftaan keenya dhufa. Abdiin keenya guddaan abdiin qabnus immoo isuma. Karaa lamaani garuu waan ta'u kuni. Nuyis asumarratti hin jiraannu wannoon keenya ilmeen keenya gabaabaadhaa miti. Wayi nuyi hin dhaqna gizee dhaqnu bakka inni nu qopheessisan taana. Wayi immoo inni hin dhufa. Gizee dhufu namni isatti amanatee namni isatti fudhatee ijoollee koo naa koottaa jedheetti garuma inni nu qopheessisanitti nu fudhata. Kuni akka ta'u translationii kanaan hojjechaati jirru kan hundumaa maaliif itti xaaraa jirtan oonu hin jettani namni gooftaa Yesuus Kiristoos amanatee fudhatee gizee inni deebi'ee dhufu immoo isa wajjin mootummaa isaa keessa baruma mara akkasii wajjin ta'u akka jiraatu jenneeti kan hojjechaati jirru. Ani dubbachaati jiru kana gooftaan Yesuus Kiristoos nu fayyisaa. Nuyi garuu dhukkubsanneerra dhukkubni keenya hospitaala dhaqeetoo mana yaalaa dhaqeetoo wannoo qoricha argatu miti. Qorichi waaqni nu ergeera jedha Amaariffaan odoon wannoo tokko matsaafa dubbisii tokko wannoo waan gaariidha garuu. ለቅድስት ማርያም ምን አላት? አንቺም ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ እሱም ሰዎችን ሁሉ ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል። ኃጢአታቸው ይቅር ይላቸዋል አለ ያድናቸዋል። ኢሳን ፈይሳ ጀራ ሲንቁልቁሌሳ ኢሳን ፈይሳ አይ ፈይሳ ነው በርባችሳ ይችላል ጩፑን ከኛ ማል ጎዴረችው ዱኩብሰታ ነው ጎዴረችው ፈይሳን በርባዱ ማለ ነበር ዱኩብሰት ሲሪየስሊ አን ዱኩብሰን ደሞ አስከሰን ጅሩ ሁንዱም ተወዱ ኩብሰተሞ ሁንዱማፉ ቆሪቸ ሰበርባችስ ቆሪችስ ማል ጀደማ ኢየሱስ ጀደም ካና ኤርጋ ከየመጨረ ዱመረት ያንነ ኤርጉነት በርባችስ ማሌ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍረዳ ገቲት ከፈልተኑ ገቲ ሲምባሱ ብላሸን ከነሜ ርካሻምቲ ርካሻምቲ ዋቃዮ ከራኑ nu qopheessera karaa sanirra dhaqneeto mootummaa saatitti akka seennu waaqni nu agargaaruun jedha. Ameen ameen. Galatoomii. Baay'ee galatoomi waaqayyo si haa eebbisu buleessa keenya lamu dhaggeeffatoota keenya dhaggeeffatoota hordoftoota abdii dhugaa waan hordoftaniif waaqayyoon isin haa eebbisu isallee baay'ee qaama inni wajjin hojjetu baay'ee eebbisuun barbaada warri inni wajjin hojjetu kun the world for the world kan jedhamu kun dubbii guddaadha dubbii waaqayyo addunyaa hundaaf jechuudha afaan oromootiin hoo eegnu kanaaf hojii guddaadha dubbii kanarraa waan baay'ee akka hubattan abdii guddaan qaba waaqayyoon isin haa eebbisu barumsa kana asirraa dubbii keenyarraa waaqayyoon onnee keessanitti lubbuu keessanitti dubbii waaqayyoo akka inni dubbate nan amana waaqayyoon immoo jireenya keessan keessatti dubbiin kun akka bu'aa buusu akka firee mul'isu kadhannaa kooti waan dhaggeeffattanii waan wajjin turtaniif gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa nagaan tura eebbifam buleessa keenya lafa eebbifam Jalali sa ke sabu,